Hordoftoota koo akkam jirtu nagaa keessan ani nagaa kootii galata waaqayyo jirtu jirraan isiniin jedha. Ani jira kun maa hin jedhuun isiniin jechuu barbaade babbadee isinirraa jira inshaallah kana booda siirana nu jedhee yaada dhugaa inshaallah isin like share subscribe gochuu hin dagatina. Gaafii yoo qabaattan na barreessaa isiniin jedheera karaa meeshaa yoo ta'e karaa yaada biraas yoo qabaattan karuma fedheenu haa ta'u na gaafadha isiniin jedhe. Namoonni lamaan tokko sadan tokko gaafii akkasuma na gaafattanii jirtanii gatii soofaa fi biifee TV nu gaafadhutu gisee baay'ee naan jettanii gatiin biifee fi soofaa TV akkaataa meeshaatti dhaabbataa tokko bifa tokko miti. Soofaan birrii 200 jiraarra beektu kana. Soofaa akkanaa ta'e garuu 42, 43, 50 amma gidduu kan 40 irraan amma 50 jechuudha. Ishee kana yoo ta'e ani carqii irraan baasee todhisiisee jira kan akkanaati. Kan kana irraan baasee normaalii soofichi isaa garuu isa kanaadha. Kana jechuun L shape'dha. Birrii 43 amma 50 gidduutti akka diizaayinii akka jabinaa akka maalitti. Inni kan guute kan 90 kan 100 kan 200 isa kan barbaaddeet isa kan akkamitti soofaa gaafatu. Innaa gatiin soofaa baay'ee gargari. Kan biiffellee okay yoo nama hojjechiistan amma 16,000tti balbala 4 kan qabu yoo suuqiidhaa bitattan garuu 12,500 13,000 jechuudha. Balbala 4 balbala 3 immoo 10,000 9,000 akka mi'aatti argitu jechuudha. TVnis akkasuma TVn shariikaa isaa yookiin immoo waarshaa iddoo intini jedhee jechuun LG Samsung waan meeqatu jira miti bargit LG'n argattan saatii kana widdiidha sin. LG'n 32 amma 30 jira jechuudha. 32 injiru ka. Garuu TV'n inni kan 24 nu jira. 17 nu jira. Inchiin 42 jechuudha. Akkaataa shariika irratti hundaa iddootti hojjetamee bahee meeshaan sun maal akka ta'eeti malee baay'ee TV'n isaa amma meeshaa yeroo naabiti jettan Samsungii keessa meeshaa beektuu ta'an Samsungii naabiti inchii 32 meeqa akkasitti nama gaafattanii hin beekamu. LG naabiti LG inchii ammanaa yoo jedhame gatiin isaa ammana jedhamee sitti himamaa jechuudha. Garuu isa kana bifa baay'ee jira waan ta'eef beekamu. Balbala rukutu dhiifama. Naasumaan immoo isa kanan barbaaddanii gatiisa. Sin barbaachisu inni kun bakka. Ana na barbaachisa inni. Kiiloon birrii 40 amma 50 kuni kiilooni. Kiilooni burtukaan nama biyya keenya hin jiru. Ishii kana burtukaana. Kuni garuu eenyudha maqaan isaa akka maangoo ta'e sukkaara keessa isaa yoo beektan ta'e hin beeku. I don't know maal akka ta'e. Maqaa isaa hin beeku. Avokaadoo sukkaara maal ta'e garuu hambitee nyaadha qal'aalii nyaadhu malee ani maqaa isaa hin beeku. So burtukaan isaa amma gara birrii 120 kiilooni. 120 jechuudha hin jiru burtukaanni. Maashaallah timaatiin shunkurtiin duraan 160 ta'ee ture. Amma 100tti deebi'ee. Timaatimiin illee akkasii duraan 80 naannoo ture amma 40 baay'ee tokko bittu jechuudha. Minum waaqayyo na alfatu. Walisoo keessa immoo jiraachuun isin qannaasisu malee maashaallah dhugaa maashaallah isin qannaasisu malee. Naa akkasittiin deemaa TV meeqa soofaa meeqa yoo jettanii soofaa isa kan barbaadda L shape moo normaalii aadii ishii kana moo isa 200 barbaadde moo gargari bar soofaan inni gaafattanii gargar baasa. Innoo akkasiin isiniin jedha. Gaafii yoo qabaattan na gaafadha. Chaanala koo garuu dhugaa seenatii subscribe godha. Mi'a sajajachuu barbaaddan lakkoofsa koo achi jala jira akkuma beektanii. Meeshaa daandii deemuu waan an dhiiseef meeshaa ijoollee 3 bootaan yaalaa qabee jira.
Tokko galtee hin badde jechuumaani. Dhugaa. Naa fakkeenyaaf ilaallu kiiloo martu. Birrii 40 jechuudha kun. Ilaala. Duraan kanatti birrii 10 bitama. Fireen 4 birrii 40. Fireen 8 birrii 8. Amma garuu kunuu 10 meeqan ta'a. Daandittuyyuu irraa namaa firee lama kenneen naanaa baatan zambiiliin naanaa qaban jechuudha. Rakkasii amma waaqayyoo naa eebbifamu. Ani waan san beeku dhugaa. Maanila. Maqaa san beeku dhugaa. Illallaafa. Avokaadoo sukkaaraa wanti naan. Waan manbeenne nyaadha. Naa akkasiin isiniin jedhaa chaanaala koo seenatti subscribe godhana jajjabeessa lakkii. Gaafii yoo qabaatan immoo gaafii waan barbaadan sana faana masoobiillee na gaafattee turte mucayyoon tokko masoob warqiini kan madaabaraati birrii 2,800 amma 3,000 sanaa olis jira jechuudha. Masoobin amma 3,000 oliiti jechuudha. 2,800 kaasee ol malee sanaa gadi. Masoobi sin jedhamu garuu amma kana miti jechuudha. Akkasii yaada gaafii qabdan naa barreessaa. Isiniin jechuu barbaade.